Family akkam jirtu nagaa keessanii har'ammoo yoo biraadhaa walitti deebinee jirra. Yoo har'aadhaan kana nuti waliin ilaallu waa'ee Adama Saayinsii fi Teekinooloojii Yuunivarsiitiidha. Akkuma beektanii Adama Saayinsii fi Teekinooloojii Yuunivarsiitiinis immoo barnoota akka injineeringii, applied saayinsii irrattidha. So namoota kun hin barbaachisa jettanii ishee gochuun dagatinaa daa'imman viidiyoo. Tokkoffaa haala jireenyaa yookaan doomitari eeriyaa. Lammaffaa nyaata gibbii kanaadha. Inni sadaffaa fi inni dhumaa haala barnootaadha. So akkuma beekamu gibbiin kun relaatiivlii yuunivarsiitii biraa wajjin haalli jireenyaa isaa, haalli nyaata isaa, haalli barnoota isaa moo raawwayyaa. So ni jalqabaa gibbiin kun haalli doormii isaa, haalli jireenya isaa doormii tokko keessa nama furiin galama. Moor doormii mootaa fi suiteebilii ta'edha. Kanaaf iyyuu baay'ee amma kanatti si jajamee otoo hin taane yuunivarsiitii biraa wajjin gaafa laalamu moor kun wayya jechuumaa fi inni lammaffaa naannoo doormiitti haalli bishaanii haalonni tokko yuunivarsiitii biraa wajjin gaafa laalamu wayyaa bishaanii guyyaa hundaa namoota sa'aatii 8-9tiin tura. Immoo yuunivarsiitii biraatti haalli bishaanii haalli tokko yeroo baay'ee rakkataama. Haalli doormii isaa gabaabumatti gaariidha jechuudha. Inni lammaffaa nyaata gibbii. Actually naannii gibbii kana gaariidha. Inni dhuma haala barnoota gibbii kanaadha. Akkuma beekamu barnoonni gibbii kanatti kennamu applied saayinsii fi injineeringiidha. Kanan dubbadhu moor kan inni ilaalatu warra fireeshis hawwatee fi warra gibbii kana galu fedha qaban sababa laallatuu fi sheer gochuun dagatina. Barnoonni gibbii kana gaafuma jalqaba galmaamu bakka lamatti adda adda bahamee galmaama. Inni jalqabaa injineeringii lammaffaa applied saayinsii. Injineeringii fi applied saayinsii gaafa jedhamu gibbii kana galamee adda adda ba'a osoo hin taane just osooma gibbii kana hin galiin kan adda adda ba'udha. Kaalii dura lama sadiitiin dura akka jiramutti just seemisteera tokko baratamee booda kan adda adda ba'u minaa jedhamaa ture. Garuu gaafuma galmaamu applied saayinsii fi injineeringii adda adda ba'a. So tokko tokkoon ilaallaa jechuudha isaan lama. Injineeringii fi applied saayinsii gaafa galmaan kan ba'uuti just haalli barattoota isaa wajjin jiraatu akkuma differensii inni qabu moor ergas galameetti barnootuma irrattidha. Ibin koorsii warra fakkaataan baratamu illee hin jira. Koorsiin akka applied mathematics, python kan jedhamani kan waliin barataman jiru. So sarratti kan injineeringii gibbii kanatti fireeshmaanitti kan baratamu. Gibbii kanatti waggaa tokkoffaa kan baratamu seemisteera sadiidha. I mean seemisteera sadii gaafa jedhu osoo fiildii ofiin barin kan baratamu seemisteera sadiidha. Akkamitti yoo jettan immoo seemisteera tokko lama just mettanii barattu pre-engineeringii jedhamee baratama. Kan injineeringii inni kan applied saayinsii pre-applied saayinsii jedhamee baratama. Pre-engineeringiin kan seemisteera lama erga baratamee booda iskuulitti adda adda ba'a. Injineeringiin jechuudha jalqaba applied saayinsii fi injineeringii jedhamee kan galame amma immoo gara fiildii barbaadametti deemamuudhaaf pre-engineeringii bakka sadiitti qoodama. I mean schoolitti adda adda ba'a. School of electrical engineering, school of mechanical engineering and school of civil and architecture engineeringidha. Actually schooliin kun jalqaba common course fiildii galuu barbaadan yoo kan qabatudha. Fakkeenyaaf school of electrical engineering kan jedhamu barnoota akka software, computer science, communication, power and control engineering kan baratamu school of electrical keessattidha jechuudha. Just generally ma common course akka common course'itti kan fiildii sana baratamaa jechuudha seemisteera tokkoo fi akkasumas kan school of civil and architectural engineering common course kasaa seemisteera tokko baratamaa. Inni lammaffaan inni sadaffaan school of mechanical engineering dha. Innis barnoota akka mechanical engineering, chemical engineering and material engineering dha. So schooliin kan qoqqoodamu schooliitti kana fakkaata. Akkuma kana kan applied saayinsii schoolee just I think schoolee isaanii fakkumaatti fakkaatan fiildii maratti waan adda adda ba'anidha. Fiildii isaanii gaafa jedhamu warra akka applied physics, applied mathematics, applied chemistry baay'eedha. Biology kan faarmaasiin jira. Inni isaa akkasumatti adda adda ba'a. Moor kan gibbii kana yuunivarsiitii biraa wajjin adda adda godhu immoo koorsiin fireeshmaanii irratti kennamu koorsii babbareedaatu jira. Actually fireeshmaanii kan jedhamu osoo pre-engineeringiin galamedha. Gibbii kanatti garuu fireeshmaanii fi pre-engineeringii walumatti baratama. Gibbii kanatti applied waan iftuumi mathematiksiin jeneraaliin applied baratama. Xiqqoo cimuu danda'a. Just kun immoo waan pre-engineeringii galamnaan baratamu sababa naafnee fi gaariidhaan jedha. Dhuma immoo gibbii kana wanti yuunivarsiitii biraa irraa adda godhu
namoota computer science, software engineering barachuu barbaadanii fi faayidaa gibbii biraatiin kennamu. Biyyi kana qofaadha Itoophiyaa keessaa kan faayidaa kennu. Kun immoo advantage gaariidha namoota computer science, software engineering galuu barbaadanii fi akkasumas second semester irratti immoo C++ baratama. Actually university muraasni kenna fakkaata kana. So wantoota akkasii gibbii kana adda godha. So namoonni gibbii kana dhufuu barbaadan welcome isin jenna. Namoota bakka kana dhufuu barbaadaniif share godhaa, subscribe gochuun dagatina.